Welcome back family bagana gaan deebitan egaa akkuma argaa jirtan jalqaba habchore keessanii duwwaa ta'uu isaa adda baafattu duwwaa ta'uu qaba dirqama yookaan habchore keessanii waan isin jala tuquuf jechuudha. Sana booda akkuma argaa jirtan bilbila keessan banuun gubbaa gadi harkistu. Gubbaa gadi erga harkistan booda data keessan ni banattu. Data keessan erga bantan booda kallattimaan akkuma argaa jirtan kallattimaan gara application Sox IP application jedhamu application kana ni banattu. Erga bantan booda application erga bantan booda start kan jedhu tuttu. Erga start kan jedhu tuttan booda connected successfully isin jala. Sana booda akkuma argaa jirtan Facebook yookaan platformota adda addaa haala saffisa miidhagaa ta'een fayyadamuu ni dandeettu. Akkuma argaa jirtan Facebook ni banattu. Facebook keessan erga bantan booda haala saffisa ta'een isiniif hojjeta. Egaa viidiyoolee bantan wantoota barbaadan daawwachuu ni dandeettu. Saffisa miidhagaa ta'een saantima tokko malee qarshii tokko malee karaa salphaa ta'een fayyadamuu ni dandeettu. Yoo barbaadan YouTubers fayyadamuu ni dandeettu. Facebook irratti viidiyoolee garagaraa akkaataa inni itti hojjetu akkuma argaa jirtan saffisa olaanaa ta'een isiniif hojjeta. Saffisa olaanaa ta'een akkuma argaa jirtan viidiyoolee adda addaa Facebook irratti banuun ilaaluu ni dandeettu. Telegram yoo ta'e saffisa olaanaa ta'een isiniif hojjeta. Viidiyoo akkuma argaa jirtan otoo adda hin kukkutin viidiyoo haala miidhagaa ta'een kan mul'isudha. Viidiyoowwan adda addaa ilaaluu ni dandeettu. Sana booda akkuma argaa jirtan YouTubers ni banattu. YouTubers yoo bantan haala miidhagaa ta'een otoo gargar hin kutin hojjeta jechuudha. Akkuma argaa jirtan saffisa tokko malee saffisa olaanaa ta'een kan hojjetu ta'uu isaa argaa jirtu. Let's back to our point. Ega application icha Sox IP kana platformota adda addaa ni buufattu. Ega erga application icha buufatan booda application icha yoo jalqaba irratti bantan isiniif hin banamu. Ega application icha kana banuuf jalqaba irratti faayilii lama isin barbaachisa. Faayilota kanneen eessaa arganna kan jedhudha gaafiini. Ega Kush family karaa Telegram Kush family irratti ni gadhiifama faayilichi. Erga faayilicha bira dhaqxan booda faayilicha gacuqaastu. Faayilicha erga gacuqaastan booda akkuma argaa jirtan isin filachiisa. Sox IP kan jedhu filannoo jiraachuu isaa adda baafattu. Egaa Sox IP filannoo kan jiru ta'uu isaa erga baafattan booda just once tanii ni tuttu. Erga tuttan booda start kan jedhu bira ofiisaatii isin fida akkuma argaa jirtan. Yeah, configure is loaded successfully jedha. Egaa sana booda start kan jedhu tuttu.